Kan jirtu keessani ani nagaa kooti. Har'ammoo maal fakkaati waa qabadheen dhufe. Innis maali? Barreeffama salphaa noottifaalii irratti barreeffamuun akkamittiin akka namatti raaggochuu dandeenyudha. Kuni kanadha kun kanadha. Namoonni fakkeenyaaf fiilmii adda addaa haakerii maal ta'anii kompiitara irratti hojjetan bilaak iskiriinii tokko irratti mee maaltu fakkaate noottipaad kana baafanna maal goona fakkaate eekoo jenna eekoo o jenna kana boodatti mee kelerii select goona keler koodii keessa filadhe top jedha kana boodatti eekoo temp model godhen random temp start temp yeroo hundumaa wanta fayyadamuuf gara tempitti na fiiga yaadde control plus jedha kuni bal'ina iskiriinii keenya nu murteessa waan ta'eef amma random nuti jennu kun achi deebiin nu dheerachuu qabu. Kana booda as kanatti kan nu barbaachisa. Argona go to top and go to top. Kana aliyena save gooname akkamittiin save goona nuti fakkaate save as jenna desktop irra deemna desktop irratti save goona kana ashi track that's kana all goona save jenna yes kana order me tracks jedhu kan dhufne banne laalla kanu milisa jira kuni waamaadha bifa salphaatiin barreeffama toora lama sadiitiin akkamittiin akka namatti raaggochuu danda'aadha ani yeroo baay'ee fiilmii irratti isaan fayyadamu tirii fayyadamu color tirii sometimes tirii akkanatti barreeffama dheeraa black screen amma kunti screen itti guute bifa kanaan ani isaanii maal naannoo kanaa jira abbaan professional computer hin taane artistiin tokko ka'ee professional computer fakkaatee kanatti hojjechuu ni danda'a.